Boombii dhiyeenya mandiitti dhoosame dabalee haleellaalee boombii fi ajjeechaalee Wallagga Lixaaf Qellem Wallaggaa keessatti raawwataman kanaan ga'oonni mootummaa humnoota hidhatanii seeraa ala bosona keessa socho'an garee abaa'oo shaneetu raawwate jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatan ajajaan waboo zoonii Lixaa maqaa Jaal Maarroo jedhamuun waamaman kumsaa dirribaa himannaa dharaati jechuun haalan. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata irratti dhukaasee ajjeeseen beeku yoo uummata irraa namni tokkollee waboon nu ajjeeseera jedhee himate itti gaafatamummaa isaanii fudhannaa jedhu gaaffii deebii kaleessa waliin geggeessine kutaa xumuraa har'a dhiyeessina Naakoor Malkaatu bilbilaan dubbisee gabaase. Godina Wallaggaa Lixaa aanolee tokko tokkotti namoota kan ajjeesaa jiru qaama mootummaa hidhateedha jechuudhaan komii kee irratti deebii kennanii jiru. Bulchaan godinichaa obbo Eliyaas Uummataa. Ani akkan odeeffannoo qabutti baay'ee ittisa biyyaa qofatu hin ta'in humni nageenyaa kan Oromiyaa adda addaas jiru. Milishaan naannoo sanaas uummanni sun filatee of keessaa kennatee jira. Qaama adda addaati nageenya kana eegsisuudhaaf naannoo sanatti kan bobba'ee jiru. Kanaaf morolli akkasiin afarfamu sirrii akka hin taanee fi qaamni akkasittiin tarkaanfii irratti fudhatee raayyaa ittisa biyyaatti yookiin humna nageenya kabachiisuuf naannoo sanatti deemee kan jiru irratti odeeffannoon akkasii sirrii natti hin fakkaatu. Namoota kanarratti tarkaanfii kan fudhate raayyaa ittisa biyyaatti yookiin humna nageenya Oromiyaatti yookiin qaama mootummaati kan jiru irratti morolli jiru soba ta'uu isaati. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa kumsaa dirribaa kana irratti deebii qabu. Oromiyaa Lixaa keessumaa Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa jedhamee bakka waamamutti waraanni mootummaa baay'inaan akka socho'u uummatni nutti himaa akkuma sana immoo waraanni bilisummaa Oromoos ni socho'a jedhama. Eenyuree kan boombii darbate yookaan immoo hawaasa kana irratti dararama jedhamaa jiru kan gaggeessaa jiru. Ilmaan Oromoo roorroo manaa baasee of ittisuu fi mootummaa kana irratti fincilaa jiran hedduutu jira waraana bilisummaa Oromootiin alatti jechuudha. Isaan ta'uu mala ta'a. Nu kan quba qabnu kan keenya qofa. Kaa waraana bilisummaa Oromootiin bakka bu'ee deebii sii kennuu danda'a malee isa kaan mootummaan komaandi poost jedhee waraana kumaatamaan gadi dhangalaasee jiru funyaansaa jalatti yeroo kuni ta'u qubanutti qabu caalaa otoo as keessa jirru kun akkamitti ta'uu jira. Sanuu waraana bilisummaa Oromoo balleessine hin jiru to'annee uummanni waliin jira yeroo jedhanii jiran kana keessatti deebii akkasiyyuu deebisanii immoo waraana bilisummaa Oromootu magaala keessatti akkasumas jira. Hariine Sudaanii galchinee jirra yeroo jedhanitti as deebi'anii ennaa kana haasaan immoo kufaatii namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabataa jedhan sanarra ga'ee jira. Mootummaan kun kanas wataan barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf hojii manaa ofii ofumaa deeffachuutu isaan irra jira. Garuu uummatni yeroo garaagaraatti yeroo dubbisnu walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhatee socho'u gidduutti jirurraan kan ka'e nagaan isaa sarbamuu, qabeenyi isaa barbadaa'uu, lubbuun isaa darbaa jiraachuu, madaa jiraachuu, nagaan ba'ee manatti galuu rakkachaa jiraachuudha kan ibsaa jiru. Waan kana quba qabdu sababa isin qaama mootummaa wajjin walitti dhukaastaniif rakkoon uummatarra ga'aa jiru jira. Ayyee kaa jirru dirree lolaarraa dirree lolaa keessatti namni nadaa'uuf du'uun ni jira jechuudha. Qabsoo gaggeessuutti jirra. Garuu kallattiin uummata Oromoo irratti waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee ajjeesee hin beeku. Uummanni takkaa waraanni bilisummaa Oromoo nutti dhukaasee nu ajjeeseera jedhu jira yoo ta'e sanaaf gaafatama ni fudhannaa jechuudha. Miidiyaa kamirrattu waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin falmii gaggeessee injifatamee gaafa mandaratti yoo deebi'u nama karaa irratti arge hundumaa ajjeesaa jiraachuu uummanni miidiyaa argate hundaatti himaa jira jechuudha. Garaagarummaan isaa kana. Karaa nagaa furmaata haa argatu jennee dadhabnee mootummaatu guyyaarraa guyyaatti giddee lolaa rukuta karoora lolaa fudhatee nutti socho'a. Kumsaa dirribaa waan gaafatan qabaachuus dubbatu. Waan gaafanne qabna. Waan gaafanne gaaffii mirga biyyaa bilisummaa sabaati gaafanne. Kun hanga deebii argatutti falmaarra jirra. Falmaa kana keessatti immoo hanga dandeenye uummata keenya ittisnee uummata waliin taaneetu lola kana gaggeessaa jiru. Kanaaf uummanni iyyuu kamiidhamaa jiru jechuudha. Qaama qabsoo kanaa ta'e ofirraa faccisuuf jira waan ta'eef. Karaa nagaa gaaffii gaafachuu keessan jalqabarra naa ibsitanii turtan. Ammas karaa nagaa biraa jiraachuu hin danda'u. Karaan ittiin qaama mootummaa wajjin walitti dhuftanii mari'attanii rakkoo qabdan furachuu dandeessan hin jiru. Karaa nagaa kana irra deddeebi'ee himeera beeki. Sabni bilisoomeera xumuranneerraa jedhamee goyyomsaadhaa booji'uutu
jira qabsoo kana keessatti sun immoo taatu jennee hundumaa hinnee karaa nagaafuu karaa laannee waraanallee bakka lamatti cabsanii inni ganes maalirra akka ga'e hawaasnis quba qaba uummata jalaafi dhokataa miti waraana kanallee naannoo xollaa sana geessanii isayyuu bakka 3-4 qoqqoodanii garii waraana taasisanii ammallee as nutti deebi'ee nutti dhukaasuu lola irratti booji'amuuf du'uutti jira jechuu qaamni keenya kaleessaallee nu bakkuma kaleessaa jirra nagaan har'as jira taanaan nagaa fi yoomiyyuu bakka laanna lolli isa gaggeeffamu nagaa fiduufi jechuu. Jijjiirama biyyattiitti waggaa tokko as dhufe jedhamee ilaalchises yaada gama isaanii kaa'anii jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo maqaa Jaal Maarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa. Jijjiirama dhufeedhaan jijjiiramni hin dhufneen jedhe kaleessa bilisummaa dhufeedhaan nagaafatanii turan hin bilisoomne dheenitti mi'an har'a uummanni bakka sanatti deebi'een bilisoomne jechuutti jira. Nagaa yoo ta'e jijjiirama ta'e warra kaleessa miila citetu warra kaleessa mana hidhaa keessatti du'etu hiriyaa kiyya gaaddisaa hirbataa kaleessa warra anaan himate moo ana isa himatemetu yakkamaadha jedhetu jijjiirama kana keessatti jira moo warra kaleessa hidhaarraa yaa'e har'a deebi'ee hidhamaa jirutu dhugumaan jijjiirama kana keessa jira moo qabsoo kana warra piroojeektii yeroo dheeraa Oromiyaa keessatti qabsoo Oromoo guutanii gara piroojeektii waggoota 160 dura miliitiinii baname sana fuudhanii mirkaneessantu qabsoo Oromoo keessatti aangoo qabate ta'e kan ilaalamnu qabu. Kana beeknaa fi kaleessa dinnee jechuudha. Ni obsine ni ilaallee uummanni deebi'eetuma bakka kaleessa jenne sanatti darbe. Kanaafuu Oromoon waan har'a nagaaf karaa kennuutiif jecha deebi'ee immoo ilmaan isaa gabbaruu jiru kana keessa bahuudha qaba. Akka itti bahummoo tokkollee hin jiru. Jarri kun nagaan beekanii qabsoo isa kaleessa tokkummaan gaggeessetti deebi'uu qaba. Kanuma furmaanni jiru jechuudha. Kanaan dura garuu gaaffiif deebii oolumaan goonee turreen akkanatti himtanitti qaamni sadaffaa sadarkaa Afrikaatti beekamtii rakkoowwan yookaan waldhabdeewwan akkasii furuu qabu. Yoo jiraate gidduu keenya yoo seenee nu mariisise mari'achuudhaaf qophaa'uudha jechuudhaan ibsanaaf laattanii turtan. Tarii yaadi keessan wajjin waliin dha'u. Sirrii ni yaadadha. Ilaalchi kiyyaa fi yaadni gaafasii kenna irratti waan jijjiirame hin qabu. Mootummaa kanatu sanaaf qophii jechuutti hin jira beeki. Nagaaf karaa laannee gaaffiillee gaafanneerra bakka karaa qaamni sadaffaa nu gidduu taa'ee dhumuu qaba wanni kun goolabuu qabna guduunfaatti gochuu qabna jennee karaa adda addaa gaafanneerra. Deebiin isaan nuu kennanii kana booddee namni tokko hayyama mootummaatiin ala qawwee hidhatee socho'u Oromiyaa keessa hin jiraatu sana karaa qawweetti xumurraniin jedhanii jechuudha. Namoonni tokko kan jechaa jiranis mootummaan qaama hidhatee socho'u kamiyyuu Oromiyaa keessaa dhabamsiisuudhaaf yeroo darbe ibsa baasee turerraan kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee socho'aa jirus tarkaanfii walfakkaataa kan biraa fudhachuudhaaf waan gochaa jirudha. Tibbana boombiin darbatamaa jiru jechuudhaan kanneen yaada kennan illee jiru. Tarii kana wajjin walitti dhufeenya yoo qabaate. Walitti dhufeenya tokko yoo qabu waraanni bilisummaa Oromoo waraana waanuma xiqqoo tokko dubbatameeni bir'atu miti. Kanaan dura guyyaa 3tti opereeshinii kana finnaa torbee 2tti finnaa torbee tokkotti finnaa sagantaa akkasii hedduutu ture. Mootummaan kun waan inni danda'uuf hin dandeenye sirrii hin beeknaa jechuudha. Kanaaf waan itti miidiyaa irratti bahu nu birrachiisee tarkaanfii akkasii deebisnee fudhannuuf jiru jechuudha. Nu eessaa taane eessa jirraa eessa gahuuf deemuu jirraa karoora mataa keenyaati qabna malee waan namni ganamuma tokko hirribaa ka'ee dubbatetti bir'annee deebiitti ilaalluuf hin qabnu sanaan walitti hidhata tokko illee hin qabu jechuudha. Karoorri keessan gara fuulduraa maali? Karoorri keenya gara fuulduraa sun karoora waraanaati eessaa taane amma eessa jirra eessa deemnaan sun karoora waraanaati garuu xumurri isaa bilisummaa saba Oromoo ta'uu fi mirkaneessuun barbaada. Kuni shakkii tokko illee hin qabnu. Filmaanni nagaa kan biraan jiru kanarra. Filmaanni nagaa beeki nu biraati rakkoon hin jiru ammallee taana. Mootummaan kuni nagaa barbaada yoo ta'e tokko mallattoo nagaa argisiisuu ka qabdu waraana amma labsii hatattamaan labsamee namni bahii fi galii dhabee rakkataa jiru sana Oromiyaa keessa kaampii waraanni taa'uu danda'u fi dura turetti deebisuutu achi booddee gara nagaa wal haasa'uu fi karaa wal yaabbanuu mallattoo sana argisiisuutu dirqama jalqaba. Kana qofaa miti namoota jumlaa tasuma gariin illee kan nutti hidhatan qabne garuu immoo Oromummaa fi keessumaa immoo naannoo gara dhiyaa jiraachuu irraa ka'e guuramee mana hidhaatti nam'ee jiru hidhaarraa baasanii mallattoo nagaan dubbii sana xumuruu agarsiisuu qabanii jechuudha. Wal mari'achuu haasa'uu gara walitti dhufuutti adeemuun ni danda'amaa jechuudha. Mul'attuu illee lamaan hanga biratti nagaa dubbanna jechuun sun hin fakkaattuu jechuudha. Lolli kun yeroo madaabaatti waan dhaabbatu fakkaatee natti mul'ata. Duruu kun immoo Oromiyaa diigarraa kaase
jarri kunis jiraatanii nyaachuuf illee deeman jechuu waanuma saaman kanallee. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe jechuunis bara 2011 araara abbootii gadaa haadholii siinqee abbootii amantiif hayyootaan geggeeffameen mootummaatti araaramuun meeshaa hiikkatanii galuun isaanii kan ibsamee ture. Maqaa Jaal Diinaraasiin namni beekaman dhibbana waraana bilisummaa Oromootiin akka to'ataman toora sabquunnamtii hawaasaa irratti kan dubbatamaa jiru ilaalchises Kumsaa Dirribaa waan jedhan qabu. Waan akkasii mootummaa gaaftu jaala kiyya. Mootummaan lubbuu namoota harka jiru eeguu fi dirqama qaba siin jedheetiin hin jira. Waan ofii balleessan gara keenyatti qabachuu Diinaraas eessatti jira. Iddoo qaama tikaa ta'ee hojii mootummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti hirmaachuu odeessin qabnu kanarraa kaasee Diinaraas eessa jira, eessa galaa, eessa ulaa, kamiin socho'aa wanni nuti quba qabnu hin jiru. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa waan ibsa naalaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi maqaa dhaggeeffattootaan guddiseen isin galateeffadha. Fayyaa ta'e.